sadeen ammaan si mul'isu kana sirreeffadhu. Siitingii kana yoo sirreeffanne salphumatti namni bilbiluma keetiin kaameraa bilbila keetiitiin bakka jirtuu fi wanta ati dalagaa jirtu si hordofuu danda'a. Akka namni si hordofu yoo barbaadde ofirratti dhiisi. Garuu yoo akka namni si hordofu hin barbaanne siitingiiwwan amma sitti agarsiisu sadeen kana ofirraa sirreeffachuudhaan akka namni si hordofne taasisuu dandeessa. Namni yoo si hordofe dhiibbaa hedduu sirratti geessuu waan danda'u jecha siitingii amma si agarsiisu kanneen ofirraa hidhi. Salphaadhaa siitingii kanneen ofirraa hidhi. An ammoo siitingiin kun waan hedduu koontirool si godha waan ta'eef jecha siitingii kana akka ofirraa hiituun barbaadaa ofirraa hidhi. Siitingiin amma si agarsiisu kun siitingii baay'ee murteessaadha. Kaameraa bilbila keetii fi akkasumatti lookeeshina keetii fi wantoota tokko tokkotti fayyadamee namni si hordofaa jechuudha. Akkasumas si hordofee jennaan dhiibbaa isaatti geessuu danda'a. Akkasumas yuutuuba keetii fi feesbuuka kee, iimoo, waatsaappii maalii waan kanneen hundi si rakkisa waan ta'eef jecha kijibaa miti dhugaadha. Sirreeffadhu siitingiin amma si agarsiisu kana. Siitingiin kanneen amma si agarsiisa. Jechuu qabdan yeroo tokkoo fi isarra yeroo tuyxan haala kanaan isinii baasa. Gama oliitti tuqaa sadeen tanarra yeroo tokkoof hin tuyxan. Tuqaa sadeen tanarra tuyxan. Eegas booda akkuma sitti argitan bakka kanatti siitingis kan jettu tana irra tuyxan yeroo tokkoof. Eegas booda akkana gadi buutu. Siitingis tan jettu tana sitti argitan tanarra yeroo tokkoof hin tuyxanii. Isii tana dhiifama. Isii gara lammaffaarra jirtu tana jechuudha. Tan lammaffaarra jirtu tana irra yeroo tokkoof hin tuyxan. Eegas booda wanti amma isin as keessaa sirreessuu qabdan akkuma asitti argitan kunooti kaameraa kana yeroo tokko bakka kaameraa lookeeshinii kana jechuudha. Amma kana yeroo tokko akkanatti yoo jiraate amma akkanatti yoo jiraate akkana gootu jechuudha. Blookeed gootanii isa keessaa ni baatu jechuudha. Kanas irra dhuftanii as kaameraa kanarra yeroo seentan yeroo tokko isa kanallee akkanatti yoo jiraate gamana buttuu jechuudha. Blookeed jedheetiin jira. Yeroo isin gamas buttan siitingiin amma isin agarsiisaa jiru kunneen sadeenuyyuu haala kanaan ta'ee argamuu qaba jechuudha. Eegas keessaa baatan ammallee akkana gad dhuftan jechuudha. Bakka kanallee argitanii hin tuyxan. Eegas booda isa kanallee ni buttan garana. Innis haaluma isin agarsiisitaniin ta'eetoo argamuu qaba jechuudha. Egaa siitingiin amma isin agarsiise kanneen haala kanaan sirreeffannaan isiniif bu'aa guddaa qaba. Akka namni isin hordofne taasisa. Barnoota biraatiin hanga agarrutti laayikii godhaa.